Musa su'ala afaan Shaamu watarfaan Sheeyni sheekotii ulamaayonni Piroofeesarri Islaamaa lafa nuu jiran nu barsiisu jiran nutti himu jiran gaafii mee haa gaafadhu amantiitu haarayni arrabe hemoo amantii bara 1400 fi waajirtu saniitiitu arra jijjiiramee masgiinni Harargee guutuun jimaan jaaramee jiruun Harargee guutuun jimaan jaaramaa turte hajjiin Harargee guutuun harjiin Oromoo guutuun maal Harargee miti qallaa qabeenya keenyaan irra guddaan deema ilmiin rabbii taraabsamtu maallaqa jimaatii fi yookaan nyaata jimaatiin raabsamaa turte arra hadiisa rasuula birootitu rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam Muhammad booda nama biroo gad ergamee dhufe moo harraan tana amantii nu barsiisuu fadhu jaahila nu seemoo ummata gaaraa gale nu seemoo ummata arra amantii qabsiisuu jiran nu see gaafa aara dantaa isaatiif jecha lubbuu isaatiif jecha fedhii isaatiif jecha siyaasa isaa hojjechuuf jecha dantaa tokko bakka fedhu sanirraa dhabuuf jecha Yohaanis hinaaffaaf jecha waan takkaa nyaateen beeyin nama miidhaa faayida namaa qaba eessa miidhaansaa diktoora kamtu maraammare miidhaa qaamarra akkamtu fide akkam nama godhaa osoo hin beeyne hajalaa qotanii nyaatan moo gubbaa ciranii nyaatanuu kan beeyne akka Sheekh Muusaa su'aalaa baanu gabbahee arraan tana irratti harka dhiqachuun Yohaanis beekaa tahee nutti himuun sirri jirti ijoolleen Harargee afaan isii galuun deebisuuniif afaan isii galuun firraa dhorkuun afaan isii galuun diinagdee keedama si dura dhaabbatuu fi nama arra jaayila si godhee nama arra dhalate si godhee ilmi lafa san keessa biqilte keessatti namummarraa si baasu afaan inni beeku wajjaasa'uun habanyi duraan sheekaan tuqinaa diktooraan tuqinaa nama siyaasaatii abaluun tuqinaa jannu san hundinuu goda malee faayidaa waan nuun fidiniif afaan inni beekuun deebisuufiin keessan mirkaniin deebisaa afaan inni beekuun deebisaaf nama kabanyi abbuma jabaate abbuma firraa nama dhorke namni kabaja because amantii yoo fedhe namni ulamaa'iin Itoophiyaa walit dhuftee teessee wanni kun akkana amatoota dila kana akkana jira namoota dila kanaa ittiin jiraan masgiida dila kanaa ittiin jaaran hajji ittiin dhaqan ilmi ittiin mayr arraan tana wanni kun akkana na fakkaate anatti mee isinoo isinitti akkam fakkaata jedhee wal gaafatee deebisaa walii deebisee mormii gaggeeffamte san barreessee yaadaan lafa kaatee suutatti waliin haasawee tiif irratti illee bahee waan akkana walii galle akkana waliin jenne jedhee namni suutatti waan tokko waan godhullee ni godha. Garuu immoo akkanumatti akkuma ifiin fedhe namni akka nama ifumaafuu sakaraanatti gabbahee waan fedhe godha. Mee waan takkaan isinii himu. Namni Harargee beeytu baadiyyaa Harargee keessatti dongoraa afaan qaraa sibiila balastirarraa tumame afaan akkaan qaraa ka gubbaadhaan zanyaan dhagaan ja'amu gubbaa jiruu jira. Jimaa qama'ee quufeeti zanyaa kana dongoraa kana fudhatee namni lama wal cinaa ejjee osoo qaawa diresan irraa ammaysine qaawa sanitti itti deebisee hoggusatti itti deebisee afraffaa bakka takkaa fuudhanii darban akkasit diranii ammas qaamni nama hollachuu dhiisi namni waa adda wallaaluu dhiisi takkitti akkana ziggodetti bakka san uraasan jechuu ati namni fayyaa fudhachi deebisuu hin dandeenye akkasit deebisa jechuu namni qaamni if wallaale namni hollatu akkasit dalagachuu danda'a inni biraa tumaadhaaf gaafa jimaa gaafa gabbaatu nama 50 nama 100 tarree galaniiti waliin maxxananii